Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashamaar kafuune kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii Oro 360. Jaarraa 100 waggaa 150 keessatti warroonni ilmaan Oromoo lafarraa duguugsisaa turan Oromoo keessa dhalatanii ilmaanuma Oromoo ta'anii maatii tokko akka ta'an ni beektu laata? Ilmaan maatii tokko keessaa dhalatan ta'uu isaanii ni beektu laata? Akkuma namni cuftuu beeku yeroo ammaa kana goobanni daacee goota Oromooti jedhamee yeroo faarfamu argaa jirra. Hagam kennatu seenaa goobana daacee fi seenaa maatii isaa beeka laata? Hanga dhuma sagantaa kanaatti akkana hordoftan kabajaan isin gaafadhaa gaggabaabsee seenaa goobanaa fi seenaa maatii isaa maal akka Oromoo irratti dalagaa turanii fi eenyu fa'a Oromoo irratti duguuggaa sanyii akka raawwataa ture gaggabaabsee isin biraan gahaa. Hanga dhuma sagantaa kiyyaatti na hordofaa, sheer waliif godhaa, wal biraan gahaa isiniin jedha. Egaa akkuma mata duree irratti isiniif tuqee goobanni daacee gosa Oromoo abbichuu irraa dhalate. Gosti Oromoo abbichuu magaalaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 165 fagaattee bakka Lichee jedhamtu keessatti argamtu achitti dhalate. Maqaa maatii goobana daacee abbaa torba ergasii laakkahee booda Abaabayyuun goobana daacee Jeneraal Tulluu namni jedhamus Saala Sillaasee wajjiin jeneraala waraanaa ta'ee hoogganaa waraanaa ta'ee Oromoo akka lafarraa duguuggaa ture seenaa kana keessatti ni baratta. Goobana daacee xinnoo jeneraal Tulluu waarii ibiddoo kooyyee dooyyoo jedhaman abbaa torba sii lakkaa'ee jira. Nuti Oromummaa isaa irraa mulquun deemnu. Garuu Oromoo nyaattee lafarraa fixxe. Yooka Oromoon Oromummaa irraa mulquu dandeettu taate irraa mulqinee gosti isaa yoo jiraatte gumaa Oromoo akka kafaltu gamanumaan gaafadha. Yookaan du'a isaa akka seeratti nuuf dhiheessan gamanumaan gaafadha. Duguuggaa sanyii eessatti akka inni raawwatee fi gosa Oromoo akkamii irratti akka raawwate hanga dhuma sagantaa kanaatti yoo hordofte ni hubatta. Akkuma siin jedhe goobanni daacee gosa abbichuu irraa dhalate. Gosti haadha isaa ammootu gosa gimbichuu warruma qomoo abbichuu ta'an irraa dhalate. Haati isaa Kittaalee jedhamti. Kittaalee kallacha guddaa Bortoloo waamii odaa jedhama. Gosti haadha isaa gimbichuu irraa dhalate. Ammaaf seenaa goobana daacee asumarratti dhaabnee seenaa akaakayyuu isaatii fi seenaa Saala Sillaasee waliin haa laallu. Akkasuma Saala Sillaaseenis akaakayyuu Hayila Sillaasee ta'uu ni beekta. Saala Sillaaseen akaakayyuu Hayila Sillaasee akaakayyuu Minilikiiti. Saala Sillaaseen akaakayyuu Minilikiiti. Saala Sillaaseen illee Abaabayyuu goobana daacee qabatee ilmaan Oromoo lafarraa duguugaa ture. Akaakayyuun goobana daacee jeneraal Tulluu akkuma asiin oli sii dubbadhe harka mirgaa Saala Sillaasee ture.
Saala Sillaaseen nama gadaa Oromoo lafarraa balleessuuf, sirna gadaa Oromoo, afaan Oromoo, ilmaan Oromoo lafarraa balleessuuf jalqaba kutatee ka'eedha. Eega kutatee ka'ee Oromoo kaan lolaan cabsaa, kaan tolaan kittillayyoota isaa ka akka Akaakayyuu Goobana Daacee, Jeneraal Tulluu qabatee ka afaaniin walii galee sossobee cabsaa, uf gabbarsiisaa, ka walii galuu ni dide, waraana irra labsaa, sanyii isaanii lafarraa duguugaa, akkanatti ilmaan Oromoo sanyii duguugaa turan. Ammoo dhumti nama ummata isaa ganee hin toltu. Jeneraal Tulluu booda eenyutu ajjeese ni beektaa? Jeneraal Tulluullee Saala Sillaaseen haga itti fayyadamee Jeneraal Tulluun xiqqoo walitti bu'iinsi Saala Sillaasee fi Jeneraal Tulluu jidduutti uumamnaan Jeneraal Tulluun hojii isaa gadhiisee gara maatii isaa Licheetti gale. Maatiin Goobana Daacee Lichee ta'uu lafa Lichee jedhamtu kiiloomeetira 165 Finfinnee irraa fagaattee karaa Goojjam deemsisu irratti akka argamtu siif himee jira. Maal godheree Saala Sillaaseen? Namni saba ofii ganee diina jalatti gale booda akkuma Goobanaa fi Akaakayyuu Goobanaa Jeneraal Tulluutti bada. Saala Sillaaseen achuma faanaa dhaqee qoricha nyaachisiisee ajjeese. Abaabayyuun Goobanaa Jeneraal Tulluun Saala Sillaasee harkatti du'e. Ka Saala Sillaaseetii fi kan Abaabayyuu Goobanaa asbatti keessaa baanee gara Goobanaa fi Akaakayyuu Minilik gara Akaakayyuu Saala Sillaasee gara Minilikitti haa ceenu. Akkasumatti warri ka danda'e bitachuu barate. Abaabayyuu Jeneraal Tulluu bitatee Akaakayyuun Saala Sillaasee Minilik gama Oromiyaa fi Oromootti qajeele. Namni inni bitate Goobana Daaceeti. Goobana Daacee Tulluu akkasiif galu. Goobanni Daacee akkuma namni hunduu ilmi Oromoo guutuun gurraa garaa qabu sanitti ilmaan Oromoo haga danda'u lafarraa duguuge. Yeroo ammaa ammootu jaanjoo fi jaanjoftuun tammaan akka Goobana Daacee garaaf bitamtu goobanni goota kennan jettee nutti faarsiti. Goobanni diina Oromooti. Goobanni diina kenna. Goobanaa fi yoo akka aadaa Oromootii fi sirna gadaa Oromootti deemne gosa Goobanaa sanuu gumaa walirraa qabna. Gosti Goobanaa sunuu gumaa Oromoo fixachuu qabdi. Uf dhoysanii awwaalamanii ammaan tanallee shira dalaguu qofaaf goobanni goota kenna jedhanii Oromoo irratti faarsuu barbaadu. Yeroo tokko yoo laallu muummicha ministeeraa ka ufiin jedhee of waamu Abiy Ahmed gosa abbichuu jedha. Akkuma isin hundinuu beektan maal walitti qaban yoo jette akkuma Goobanaa dura bitatan san gosa san keessa namni bitamee Oromootti duulu akka hedduu ta'e hubateeti moo innillee gosti isaatu abbichuu san ta'itti moo haadha isaattuu abbichuudha waan jedhutu mataa keessana deebi'a. Tana gaafii isiniif dhiisa. Goobanni Daacee eessatti duguuggaa sanyii Oromoota irratti akka raawwate gaggabaabsee isiniif hima. Sadarkaa jalqabaatitti boruu meedaa ilmaan Oromoo Walloo irratti duguuggaan sanyii nama 40,000 gahu irratti raawwate. Kana seenaan katabee lafaa qaba. Akkasumas
Wallagga Horroo Guduruu Imbaaboo keessatti lola mootii Oromoo goota Oromoo Abishee Garbaatiin walirratti banan irratti duguuggaa sanyii ilmaan Oromoo irratti raawwate. Kana seenaa barreessee lafaa qaba. Akkasumas godina amma Shawaa Bahaa jennu naannawa Hadaamii Tulluu maqiin bira dabartee lafa tulluu gaara Booraa jedhamu argamutti gosa Oromoo Siibaa fi gosa Oromoo Gimbaa sanyii duguuggaan achitti raawwate. Kana guutuu warra nafxanyaa bitamee warra sanyii goobanaa fi goobana dabalatee abaabayyuu isaa jeneraal Tulluu dabalatee duguuggaan sanyii karaa ummata kanaatiin Oromoo irra raawwataa ture. Akkasumas Oromoo Arsii harma muraa fi harka muraa'aan olee dabalatee godina Arsii hedduu keessatti duguuggaan lakkoofsa 1,100 lakkaawamu jaarraa ganna 7 lolli irratti labsamee duguuggaan sanyii akka irratti geggeeffamaa ture hunda keenyatu beeka. Akkasumas ituu fi humbanna ilmaan Bakar Waaree ilmaan jaarraa Abbaa Gadaa gootota gaafa madfii diinaa marxoon cuqqaalte san calii calanqoo duguuggaan sanyii akkamii akka irratti raawwate kaan isiniif himuu miti. Akkamitti hadha goobanni daacee goota Oromootiin jechuu barbaadan. Akkamitti eessaan goota goobanni daacee Itoophiyaa ijaarinuun jechuu barbaadan. Itoophiyaa duguuggaa sanyii ilmaan Oromoo irratti ijaaramteef nuuf goobanni daacee goota osoo hin taane diina caalu, diina afaan keenya dubbatu, diina bineensa fuudhee nutti fide. Akaakayyuun isaa Saala Sillaasee fuudhee Oromoon duguuge. Inni Minilikiin qabatee dhufee Oromoo lafarraa duguuge. Goobanaa fi goobana dhiisii gosti goobanaa sunu abbichuuta jedhamtu tunu eenyu akka taatee fi maal Oromoo irra akka dalagaa turan hundeen qorannee gumaan Oromoo bahuu qaba. Goobanni goota Oromoo ta'uu dhiisii reeffi isaa seera fuulduratti nu dhiyaatu qabaata. Akkasumas namni diinaaf bitamu galata akka hin qabne asumaan sii hima. Abaabayyuu isaa jeneraal Tulluu Saala Sillaaseen qoricha nyaachisee akka ajjeese siif himee jira. Goobana daacee hoo eenyu akka ajjeese ni beektaa? Minilik matama isaattuu yeroo Itoophiyaa cabsee Itoophiyaa achiin dura Abisiiniyaa jedhamtu cabsee biyyatti Itoophiyaa jedhamtu gosa biyya san keessa jirtu guutuu gabbarsiisuuf qophaa'etti. Warroota waliin duguuggaa sanyii sabaaf sablammootaa fi ilmaan Oromoo fa'aa irratti raawwataa turan. Qophii guddaa qopheesse yaamate. Qophii guddaa kanarraa guyyaa duraa goobanni waan tokko mufatee irraa hafe. Eega hafee gaafa kaan irra deebi'anii yaamanii qoricha qopheessanii fi ati afaan hin qabdu malee nuti afaan hin qabnu jedhaniiti. Akka waan isa nama jabaa fakkeessanii ras gooban nyaatu malee nuti nyaannu jedhaniiti. Warroonni gita kan keetiis hin nyaannu jedhaniiti. Qoricha nyaachisanii achumatti ajjeesanii. Seenaan goobana daacee achitti dhaabate. Goobanni garuu obboleeyyan dhiiraaf dhalaa nama 9 waliin dhalate. Sanyiin goobana daacee warra haga ammaallee goobanni goota kennanuun jechuu jiru kana.
ni ta'a jettee yaaddure. Isaaniif goota ta'uu waan danda'uuf nuti ammoo gumaa isaan irraa qabna. Yoo gumaa duguuggaa sanyii ilmaan Oromoo irratti 1,100 lakkaa'ame san kafalanii kan walitti araaramne waliin Oromoo tokko taanu taate malee gostummaan isaa abbichuun baanan sunuu diina ilmaan Oromooti. Nuti goobana qofarrattuu hin dhaabannu. Nuti dhaloonni qubee seenaa abaabayyoonni kenna hafuuraan lafa nuu keette kaan barreeffamaan kaan sagaleen ilmaan teennaatiif lafa kenna. Yoo nutis gumaa baasuu dadhabne dhaloonni nu duubaan dhufu ka obsan qabne sun gumaa akaakilee kennaallee akka baasu shakkii irraa hin qabnu. Kanaaf wanti guddaan nurraa eegamu nuti seenaa awwaaluu barbaadan san akka waraqaa adii kanatti ol baafne dhalootaaf lafa kaayuun anaa fi sirraa eegama. Sagantaa kiyya goola bundura hanga ammaatti warri na hordoftan kabajaa fi jaalala isinii qabu isiniif ibsaa. Hanga sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagahannaaf turaa isiniin jechaa sheer laayik yaadaa fi jajjabeessaa isin biraa fedhaa. Galatoomaa horaa bulaa deebanaa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.